Ashama hordoftoota ganne YouTube nagaan siniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyo sinis baga nagaa taatan jecha har'a jechuudha dhugaa rabbi yoo biyya keenya keessatti yeroo tokko hojjedha yoo nani ofan jijjiirra jettu wanti gufuusite ta'u tokko hin dhabamu jechuudha innis maaliin ni wanta jechuudha yoo kolfa gadadoo kolfatu fixa jedhanii miti isuma fanan kolfa malee baay'ee yaariin jira jechuudha suuqii keessa jira suuqii kaarra cufeen jira jechuudha miknaan immoo suuqii namarratti ashaku jechuudha gibbira jechuudha ka yaa hoggaadhaan gabbarta jechuudha ani jechuun gabbaruu taane jechuudha suuqiin iyyuu kan baname gadda tana jechuun dhiyoodha kaayoo gana jiin isaatu iyyuu boru jechuudha eega mana qabanne malee nuti immoo gatti galle ji'an gunda jechuudha warbin tokko akkas nu afa jechuudha gin amma kanatti yaa gabaannaaf hin baranne jechuun sirriitti gabaannaaf hin baranne kaayoo ati jechuun har birrii kana kom baans kuma 25 oli malee kuma birrii xiqqoodha ni miti jechuudha kan intanii baafattu jechuudha nagdi faqaadii jechuudha annaa kanaaf irra deemanii cufu waan ta'eef ani immoo cufadheen taa'ee jechuudha amma nagara darbanitti jechuudha kanaayyuu immoo akka carraan argaanii jiran jechuudha namannatti malee jechuudha innam እንግዲህ ማልጎታ jechuudha kana jechuudha dhugaa rabbi wanti nama aarsu jechuudha biyya keenya keessatti ati gaafan hojjedhe jireenya kiyya fooyyeffadha jettu wanti gufuus tokko ni jira jechuudha እንግዲህ oma gochuu hin danda'aniif keeyfamma ani amma yeroo kanatti birrii kana nan kafala hojiin kun ganaadha isin kale yoon baqa hojii tokko gaafa jammartu yaa isumaan duratti of amansiisuudha jechuudha argamus badus ta'es ta'us baatee keessa keef amansiista gin immoo osoo yaa gaafa gaabaan sirriitti si baratee birriinis gaafa intinis jedhe yoo hojjette gaariidha isin galee yoo deebiste deemte nagdi faqaadii kanas yoo baafatte shaggaadha jechuudha fakkeenyaaf amma nooka hojii kana dhiisee boodatti hojiin biraa jammaruu hin danda'an beekamu ko isin galee yoo amma yaadan sinin jedha jechuudha yaada kooti jechuudha harammooni birrii kuma 25 kuma 30 ta'uudha akka 35 ta'u beekamu isin galee fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti gaafa hojii tokko hojjettu fakkeenyaaf amma ni suuqii kana misaalee osoo kuma 50 baasee kaattiin hojjedhe ta'e jechuudha hamma ittiin hojjete san baasta jechuudha namoonni tokko akkasiin jechuudha waaqayyo nurra haa baraaru isa kanallee jechuudha dhugaa dubbachuudha እና አሞሞ mana keessa wayin duuban jechuudha duuban zooree dhaabbattee jira jechuudha muuziqaan immoo lejeeqa dhugaa rabbi jechuudha እና isa jedheen jechuudha muuziqaa innaa ingiddaa kalee jechuudha viidiyoo irreecha tokko እናንተ ናምቲ dhugaa rabbi ani irreecha deemne waan sinitti dubbadhaani nabira soomni jiru ani irreecha deemne jechuudha namatu namni deeme sun immoo yaw intini kiyane malati internetii walatti dhan jira waan ta'eef kazanna waraabe jechuudha achuma anan gadi fure malee ani ofii kiyaan irreecha deemne dhugaa waqa hojiin oolee guyyaa kalee jechuudha gabaan illee shaggaara yaw ayyaana waan ta'e namni waan baay'ee bibbitata sanii galee እና malee ani deemne dhugaa dubbachuudhaaf osoo deebinatti tola garuu hawwiin qabaan ture yaw uffata irreecha illee hin binne jechuudha itti yaanne jechuudha bituudhaaf inna kanaaf jedheetaan hin deemne jechuudha waaqayyo nama oggaa dhufu na haa taasisu nan deema hawwiin qaba jechuudha baay'ee na gochee garuu dhugaa rabbi afuu kiyyatti jechuudha yaa እንግዲህ nama oggaana godhu jedhee manni dhiise obseen darbe jechuudha irra inna maal jechuu barbaadeetan jechuudha dhugaa waaqayyo osoo fakkeenyaaf egaa anuyyuu egan bane jaa hin gonne sila waan ta'eef utoo jechuudha ji'uma jaa jeja indemo waqajja sadii osoo ta'e ko shaggaaracho maalo inji namoota baay'ee keessa baay'ee jechuudha dhugaa rabbi maaliif jiraamni ture fakkeenyaaf namni jechuudha gibbii kana keessa suuqii ammaan tolchuu kana keessa illee warra hojjetan jiran jechuudha jeja hojjetanii gaafa jeja faqawamanii irratti cufamee jechuudha hin ba'an jechuudha
hin ba'an osoo hin kafaliin jechuudha. Meeshaa isaanii bicha keessa guurratanii ba'an jechuudha. Bakka baay'ee gufuu namatti ta'a dhugaa dubbachuudha. Innaa gabaan natti dhufnaan inni addaan godhata jechuudha hordoftoota koo'e. Maal jechuu barbaade yaani nama jalaa bada dhugaa deddeebi'anii yooti deebi'an jechuudha. Nama jechuudha yaa bootaan kun ni diigama waan ta'eef gana suuqii biraatti fa'ee qaban jechuudha. Gana yoo ijaarame tartiibni kuni indaalle isaatu diigama seeneen galee ammaan yeroo kanatti nigdi fiqaadii baafachuu dadhabee miti nammoo fadhe jechuudha. Yeroo tokkotti 30 isaa ta'u 25 isaa ta'u 35 isaa ta'u hamma ta'aa ta'u ka saka waaqayyotu beeka jechuudha. Gini immoo jechuudha maaliif amma fakkeenyaaf amma yoon baafadhe hamma suuqiin hojjetamee safara kanatti amma hojjetamee hamma qabadhutti turuu danda'a. Sinin galee hojii tokko ta'uu hin danda'a yookaan ji'a lama ta'uu hin danda'a. Sinin galee hamma ji'a lama kana immoo amma baafadhe tana machi immoo manatti irra eegama malee wanni naaf qannanfamu hin jiru jechuudha. Hojjechuu baadhee dhimma kootii isaanii gaafuma ji'a isaanii goggaan isaanii gaafa guutu ammas immoo lammatan kafala. Sinin galee ani jechuun hamma tokko suuqii dhaabbataa jechuudha kan hin diigamne waan akkasii qabadhee na kafala jedhee tan jechuudha kan dhokadhu jechuudha. Amma immoo taranii jiranii galata rabbii kan boruutis immoo waaqayyotu beeka. Guyyaa meeqa faadha guyyaa 3 immoo maal akkas jala bahin jira jechuudha. Egan jammare jechuudha har'aan sadaffaadha moo akkas jechuudha kan dhufuutti illee waaqayyotu beeka jechuudha. Yaa inni iyyuu diigamuu jedha jechuudha. Baansi hagammuu hin turu jechuudha. Safarri kun indaalleen isaa hin ka'a jechuudha dhugaa waaqa dubbachuudha. Tartiibni kun hundumti isaa yoo ni ka'a. Yookaan wanta anu rabbitu beeka jechuudha. Meeshaa qabanneetu mana teenyaa ma barbaadan jechuudha. Amma iddoo argamutti kaa jechuu barbaade tane ani kanaaf anan intin jechuun na dabbare jechuudha. Fakkeenyaaf amma birrii kana yoon baasee amma boota argadhutti turuu hin danda'a. Amma ijaarama turuu hin danda'a waan ta'eef kanaatiin eebbana jechuu barbaade tane hordoftoota koo Itoophiyaa keessatti waan baay'eetu jira garuu yaa galata waaqayyo jedhanii irra darbuudha hundumaa jechuudha. Wanti waaqayyoof hin dadhabamne tokko hin jiru. Waaqayyoon hundumaa ni danda'a. Galata jechuudha hundumaa hunda keessatti galateeffatu. Innas sinisiin jajjabeessaa himeen waa waaqayyo tubiin immoo isaatii umanirraa kaasa jira maarami maal akka ta'e hin beeku dhugaa waaqa ammatu baay'iseenaa kennamutu muna lakkas dhugaa beekina jibbisiisa yeroo dhugaa waaqa dubbachuu hojjechuu masaa jechuudha. Rabbi baay'ee kana dabaree jechuudha. Sa'aatiin irraa kaasaa ammoo baay'ee naa kenna. Amma 25 naa kenna. Amma immoo maa godhatee irraa fudhata dhugaa rabbi. Afuura akkasii kun irraa dhiifatu naan jedha. Kadhannaa of godhaan sinin jala. Nama viidiyoon biraatti walitti deemnutti nagaadannaa turaayi. Please viidiyoo kennaa laalantiin hin jedhan naanti. Nyaatuun. Bilaalli nyaanta. Nyaanyaan irra galte. Bina jenna. Bina jenna. Dua harka kayaknya kecara. Malu, wih. Jalan temen. Baka. Mizmitan بسم الله. Awatin bayang satu. Wih. Beri air mana? Belum. Awasnya kono belum entah. Belum siapa? Ibu Sadi. Ibu Ahur itu ada marsal fatu. Malo. Karena kurang namain lagi. Bakar bulte kan mam bulte. Bijanu ki. Oh.
ama arena gurshi my good baay'eetti hin godhin miti bitamu काला कातला से आवाज है ምን በላሽ ታዲያ ኑሮ ራሱ ነው ጉብደ ባላንጂ የተቆጣ አይ ኑሮ እና ጉበ ያፈጣ ኡጋታ እናንተ ነሰው የሞ